Inisheetiivii Ashaaraa Magariisaa Itoophiyaan hojiirra oolchaa jirtu ilaalchisee Addis Miidiyaa Neetwork waliin gaaffiif deebii kan taasisan Inistituutii Guddina Diinagdee Magariisummaa Afrikaatti itti gaafatamaan dhimma bosonaa fi mala furmaata uumamaa Dr. Gammadoo Daalee sochiin Ashaaraa Magariisaa Itoophiyaatti waggoota 4 as hojjetamaa jiru biyyoota biroof muuxannoof fakkeenya guddaadha jedhan. Akkuma waliigalaatti Itoophiyaa fudhanne kanan duras akka haala gaariidhaan fakkeenyummaadhaan biyya deemaa turte. Hanqinnoon gama humna raawwachiisuu irratti ijaaruu akkuma jiru ta'ee heera mootummaa irraa kaasee seera baay'ee cimaa ta'e baasuudhaan Itoophiyaan fakkeenyummaadhaan beekamti. Isa kanas raawwachuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru. Keessumaa yeroo ammaan tana sadarkaa hoogganaa biyyattiititti muummee ministeerichaatitti sochiin kan bada deebisuudhaaf taasifamaa jiru kun Itoophiyaa fakkeenya gaarii kan kennisiisus kan ajaa'ibsiisu baay'ee dinqisiifamaa sochiin taasifamaa jiru. Karoorri itti fayyadama lafa bosonaa kunuunsuu murteessaadha kan jedhan Dr. Gammadoon biyyoonni guddataa jiran seeraaf imaammata kunuunsa qabeenya uumamaa irratti baafatan sirnaan hojiirra oolchuu irratti hanqinni jiru furmaata barbaadas jedhan. Seera baasuu waan tokko seera baay'ee san ammoo hojiirra ooleera hin oolle jedhanii hordofanii sirreessuun itti gaafummaa mirkaneessuun kan qaama seera san baaseeti. Osoo seeronni sun kabajamanii jiran taateeti dadhabbiin dadhabaa jiru kun yoo xinaate walakkaan nurraa hafaa ture. Seera baasuun irraan kanaaf seerri sun dhaqee hojiitti hiikkaasuuf dhiisuusaa hordofuun rakkoo biyyoota guddataa jiraniiti. Zaambiyaa fi Afrikaan kibbaa seerotaa fi dambiiwwan kunuunsa bosonaaf ba'an hojiirra oolchuun waan irraa baratamu qabus himan. Itoophiyaatti armaan dura dhimma kunuunsa naannoof bosonaa ajandaa biyyaa gochuuf rakkoo guddaa ture kan jedhan Dr. Gammadoon amma garuu inisheetiiviin ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmadiin eegalame jijjiirama amalaa guddaa fidaa jiraachuu dubbatanii jiru. Muummeen ministeera ejjennoo kana qabaachuun namootuma kaabinee mana marii ministeerotaa irratti waa'een bosonaa waa'een eegumsa naannoo qormaata guddaa mee dura uummata haa nyaachisnu malee maal kun dhimmamuu qabnu hammas warra jedhaa turan hunda ejjennoon isaanii jijjiirame. Hooggansi olaanaan tarkaanfii fudhate kun waan isaan biteef warra adda durummaadhaan amma hojii kan hojjetan ta'anii yoo argitu hojiin muummee ministeeraa hojjete isaaniif qofa osoo hin taane hooggansuma olaanaa isaanitti aananii jiran irrattiyyuu jijjiirama amalaa fideera. Hojiin gama kanaan ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad uummata guddaa sochoosuun hojjetaa jiran kan egeree dhalootaa ijaaruu waan ta'eef addunyaan irraa baratuu qabdiis jedhan. Biyya kamiyyuu irratti ummanni hammana waggaa tokkoof miti waggaa lamaaf miti waggaa dheeraadhaaf haala walirraa hin cinneen ummata hammanaa sochoosuu danda'uun biyyoonni baay'een carraa akkasiin qaban. Hawaasni waggaa dheeraadhaaf haala walirraa hin cinneen kanatti hirmaataa jirus qabeenya guddaa hin argamne. Kun akka gaariitti hubatamuus qaba, dinqisiifamuus qaba. Muummeen ministeera keenyas kanaan guddisee galateeffatamuu qaba. Hojiin hojjetaa jiran hojii ardhaaf ta'us boruufis dhaloota xaanuufis bu'uura buusaa jiran. Hojiin Ashaaraa Magariisaa bara baraan akka jiraatus sirna ijaaruun murteessaa ta'us Dr. Gammadoon dhaamanii jiru. Kana malees namni biqiltuu dhaabu tokko biqiltuu akkamii maaliif eessattiin dhaabaa kan jedhu bareechee beekuu baannaan biqiltuu dhaabuu qofti galma akka hin taanes dubbatanii jiru.